Ajajaan waraanaa bilisummaa Oromoo kumsirri balammeessa Jaalmarroo ergaa gara Oromiyaatti seenee asii yeroo jalqabaatiif jajjabee loltuuwwan waraana bilisummaa Oromoo haaraa kuma ja'a olii ta'anii zoonii lixaa irratti beebbisisuu isaa guyyaa kaleessisuu isaa araatti biyyoolessa beeksisedha kan jiru. Akka miidiyaa araatti ONN beeksisetti reef gachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo marii marsaa sadaffaaf erga taa'ee booda yeroo jalqabaaf bakka hooggansi isaa olaanoo Jaalmarroo dirribaa argametti sirna eebbaa gaggeessitedha kan jiru. Sirna eebbaa sana irratti ajaja olaanoo humna waraana bilisummaa Oromoo kumsirri balammeessa Jaalmarroo haasawaa taasisee jira. Haasawaa sana irratti bu'aa marii amma yoonaa adeemsifame irraa argame haalduree amma waraana bilisummaa Oromoo irra jiru irratti darbees immoo ejjennoo mootummaa fi ejjennoo waraana bilisummaa Oromoo sirna eebba sana irratti haasaa taasisetedha kan jiru. Sirna eebba sana booda dirooniin mootummaa Abiy Ahmediitiin ergamte iddoo sirni eebbaa sun itti gaggeeffame haa ta'u malee garuu erga sirni eebbaa sun gaggeeffamee fi Jaalmarrooniif darbees loltuuwwan eebbisiifaman sun iddoo sana irraa socho'aniitiin booda tarkaanfii adda ta'e fudhattee turte. Kunis immoo shira mootummaan hooggansa waraana bilisummaa Oromoo irratti xaxee kan fashalaa'ee ta'uu isaa darbees kan fashalaa'ee ta'uu isaa kan agarsiisu jechuun araati biyyoolessi Oromiyaa gabaasetedha kan jiru. Haa ta'u malee garuu sirna eebba sana irratti hooggansi waraana bilisummaa Oromoo haasaa akkamii taasise darbees immoo qabxiilee uummanni Oromoo dhaga'u qaban kan jiru gurguddoo isiniif qindeessinee jirra. Amtii marii marsaa sadaffaa booda jalqabaatiif sirna eebba jajjabee irratti argamuun haasaa kan taasise hoogganaan waraanaa bilisummaa Oromoo kumsirri balammeessa Jaalmarrooni. Haasaa isaa kana keessattis kan taasise Jaalmarrooni qabxiilee gurguddaa shan tuma iyyuu marii marsaa sadiif amma yoona gaggeeffama kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo bu'aa akkamii argate, qabsoon Oromoo tarkaanfii akkamiif fuulduratti tarkaanfate darbees immoo deemsaa fi fuulduree waraana bilisummaa Oromoo irratti haasawaa bal'aasaa taasisetedha kan jiru. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo kumsirri balammeessaanii marii marsaa jalqabaa irratti qabxiilee irratti walii hin galle gurguddoo lamatu ture. Innis kajarri meeshaa hiikkadhaanuun jedhan nuti immoo mootummaa ce'umsaa hundeessuu barbaanna jenneen turre. Qabxiilee kanaan lama irratti wal dhabdeen uumame. Marii marsaa lammaffaa irrattis imale. Marii marsaa lammaffaa irratti immoo qabxiilee armaan olitti irratti wal dhabne kana irratti waliif galle turre. Maal irratti waliif galle kan jedhu ammatti isinitti himuu hin danda'u. Gara marichaa cabsuu waan ta'uuf haa ta'u malee garuu marii marsaa isa lammaffaa irratti immoo qabxiin nuti walii hin galle qoodiinsa aangoo irrattidha. Mootummaan kun gonkumaa iyyuu aangoo isa gadi lakkisuu hin barbaadu. Inni hooggansa olaanaa ta'e kaan immoo jalee isaa akka ta'u barbaada. Kun immoo waraanni bilisummaa Oromoo gonkumaa iyyuu hin fudhatu. Kana irratti marii marsaa wal dhabne marii marsaa sadaffaa maal irratti waliif galle maal irratti waliif dhabne kan jedhu ammatti wanti isiniif hin jiru. Haa ta'u malee garuu wanti amma yoonaatti akka dhaaba keenyatti agarre tokko yoo jiraate mootummaan kun aangoo isaa gadi lakkisuu hin barbaadu gonkumaa iyyuu jechuudha. Kanaafidha kan ijibbaata falmachaa jiru. Haa ta'u malee garuu mootummaan kun mariinis ta'ee afaan qawween harka laachuu isaa waan hin oolle kana sabni keenya beekuu qaba. Wanti nu sodaachisu tokko illee hin jiru. Mootummaan kun nu sodaannaadha koottaa mari'anna jedhee kan nu kadhatu. Sibiila keenya yeroo jabeessinee itti kaasnu ni sodaata, ni birrata. Kanaaf mariitti nu waama. Ammas loltuuwwan haaraa eebbisisuu itti fufsiisna. Kallattii adda addaatiin mootummaan dhiibbaaf cinqii keessa gaafa seenu jaalatee osoo hin taane dirqamee qabxii lafa keenyuuf ni fudhata. Kanaaf jabaanna jechuun hooggansi waraana bilisummaa Oromoo marroo dirriba lammeessaa erga Oromiyaa seene sirna jajjabee zoonii lixaa irratti adeemsifame irratti haasaa taasise irratti addeessee jira. Dabaluunis marii marsaa itti aanus ni gaggeeffama. Kan kana boodaa garuu murtoo isa dhumaatu uummataaf darba malee diiteelii hundumaa keessa seennee uummataaf ifoomsuun waan ulfaatuuf kan nur hundumtuu bakka jirutti gahee ofii baachuutu irra jira. Kan kana irraan hafe oduu dhiisnee gara hojiitti seenuu barbaachisaadha jechuun ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroon beeksisee jira. Dhimma kanaan wal qabatee mootummaan Abiy Ahmed Jaalmarroo irratti kallattii adda addaatiin shira xaxaa akka turee fi ammas jabeessee shira xaxaa akka jiru shakkamaatidha kan jiru. Keessuma iyyuu erga Jaalmarroon gara biyyaatti deebi'ees mootummaan Abiy Ahmed hooggansa kana gara duubaatti deebisuu harka laachisuu darbees yoo danda'ame ta'e immoo tarkaanfii addaa irratti fudhachuuf shira hamaa xaxaa akka jirus beekamee jira. Akka fakkeenyaatti immoo Jaalmarroo loltoota isaa eebbisiisee iddoo sanaa socho'ee darbees iddoo daanitti eebbifaman sun qullaa ta'e booda dirooniin dhukaasa adda addaa iddoo irratti banuun isaa haa ta'u malee garuu beellada irraa kan hafe namni miidhame tokko illee akka hin jiraanne jiraattonni naannichaa himanidha kan jiran. Kunis immoo kaayyoo mootummaa
mootummaan Itoophiyaa hooggansa waboo balleessuuf qabu kana agarsiisu akka ta'e darbees Jaalmarroos ta'e hooggantoonni olaanoo sirna eebbaa irratti kana booda of eeggannoo akka taasisan waan akeeku ta'uudha kan jiru. Erga Jaalmarroon gara Oromiyaatti deeme yaaliin kallattii adda addaatiin irratti taasifamaa jiru hedduu jabaachaa akka jiruu fi Jaalmarroonis of eeggannoo isaa jabeessuu akka qabus qondaalonni siyaasa adda addaa dubbachaatidha kan jiran. Kaaniin immoo hooggansi dargaggeessi Jaal Shurrubbee abdii Jaalmarroo wajjin gidduutti uumame irratti waan adda ta'e fudhatee ba'eetidha kan jiru. Jaal Shurrubbeen ajaja waraana bilisummaa Oromoo Cebra Horroo irratti socho'u yoo ta'u yeroo ammaa kanatti loltuu waraana 800 ol fudhachuun Jaalmarroo irraa fottoqee ba'uu isaa gabaafamaatidha kan jiru. Kunis immoo wal dhabdee Jaalmarroo wajjin uumame akka ta'e himamee jira. Dhimma kana irratti waan beeknu yoo qabaanne illee ammaaf dhugaa isaa dubbachuun qabsoo Oromoo keessatti bu'aa inni buusu waan hin jirree fi irra darbuuf filannee jirra. Haa ta'u malee garuu gabaasa itti aanu keessatti mata duree kana irratti bal'inaan gabaasa kan isiniif qindeessinu waan ta'eef akka nu hordoftan affeerraa keenyadha.